Bara 1959 yookaan immoo erga hundeeffamee waggoota 60 lakkoofsisuunsaa kan himam waldaa walgargaarsaa fi misoomaa Maccaa Tuulamaa bu'aa bahii hedduu keessa darbee as ga'ee jiran pirezidaantii waldichaa. Waldaan kun uummanni Oromoo akkuma saba kamiyyuu waan maluuf akka argatuuf kan hundeeffamedha kan jedhan pirezidaantii waldichaa obbo Dirribii Damussee. Waldaan kun waldaa walgargaarsaa fi hojiilee misoomaa irratti hojjetudha malee jaarmiyaa siyaasaa miti jechuun ibsu. Waldaan keenya waldaa siyaasaa miti, waldaa walgargaarsaati. Waldaan Maccaa Tuulamaa waldaa Oromoo maraati. Waldaan keenya waldaa misoomaati. Yeroo misoomsinu immoo sammuun namaa yoo misoome qabeenyi kan biraa dabalee waan misoomuuf gara caalu sammuu namaa misoomsuu irratti xiyyeeffannee maal jechaadha sammuu namaa misoomsuu jechuun barumsa bal'isuu jechaadha. Alamuu Qixxeessaa fa'aa yeroo jiran bara sana bara Taaddasee Birruufaa Giinciitti, Gindabaratitti, Abeebee Qeerransaatti, Baddalleetti, Naqamteetti manni barumsaa ijaarameera. Nooraan illee bakka tokko tokkotti ijaaramuu yaaleera. Nuti warri isaasitti dhufne immoo gara caalu sammuu misoomsuudhaan jedhee miti eenyummaa namni eenyummaa isaatiin boonutu immoo caalaatti sammuun isaa misooma. Kanaaf seenaan Oromoo akka baramu, gadaan Oromoo akka deebi'u, waaqeffataan akka deebi'amu nummoo isarratti caalsifnee hojjenne. Maaliif barumsi isaan kaa'an sun mootummaan illee dhoowwee dadhabnaan itti makamee babal'isuu calqabeera. Amma immoo eessattu kaamame eenyummaa ofii beekuu irratti an Oromoon ofiin jechuutti kunoo kanaan boonuun kana hojjechuun wanni guddaa ture. Isa irratti immoo hojjennee milkoofneerra kana hojjetaa turre. Waldaan kun erga hundeeffamee dhufaa darba mootummootaa akka waan dhimma siyaasaa dalaguutti ilaalamuun cufamaa banamaa qabeenyi isaas saamamaa dhiibbaa garaagaraa jala ture. Har'as dhiibbaa irraa bilisa jechuun hin danda'amu kan jedhan pirezidaantii waldichaa obbo Dirribii Damussee dameelee isaa babal'ifachuufis ta'e sadarkaa barbaadameen miseensota horachuudhaaf har'as dhiibbaa turre jira jedhan. Obbo Dabaloo Damee miseensa boordii waldaa walgargaarsaa fi misoomaa Maccaa Tuulamaati. Aloon ammaa immoo imaanaa isaan nutti kennan kana akka dargaggootti maaltu nurraa eegama kan jedhu gaafii dargaggoota guutuu hundaati jechuudha. Lafeetti obeessanii dhiigatti dhangaalasanii nutti kennanii hirbuudha. Waadan hin nyaatamu, waadan bakkaan ga'amaa. Dhaloonni kunis dhaloota kutannoodhaan ka'ee waan isaan itti ka'umsa isaan godha sana itti golobee mirga abbaa biyyummaa isaa falmatee dhaloonni biyya isaati irratti abbaa ta'ee hiraarfamuu tokko malee rakkoo tokko malee akka itti deemu kanan jedhu. Waldaan kun rakkooleen yeroo uummatarra gahanis bira dhaabbachuudhaan deeggaraa tureeraa jedhan obbo Dirribiin. Gargaarsas gooneerra. Boorana yeroo beela waggaa darbe geessinee midhaan gargaarreerra. Qilxuu kaarraa geessinee warra Beenishaangulirraa buqqa'e gargaarreerra. Kamiseellee dhaqnee waan amma humna keenyaa gargaarreerra. Agamsa Horroo Guduruudhaa hamma humna dandeenye ergineerra. Beegiidhaa warra dhibaman busaa warra fixaa jiru hamma nuu danda'ame gargaarreerra. Kaayyoo ganamaatiin ittuma jirraa jechuufani. Obbo Abdallaa Tunaa waldaa walgargaarsaa fi misoomaa Maccaa Tuulamaatti qarshii qabaadha. Haala itti waldaan kun jiru innaa ibsan. 1985 irraa as booda gizee 4 cufame. Gizee 4 kan tan cufame rakkina mataa isaa tokko tan Finfinnee wal qabate. Lammata immoo uummata Oromoo kana sirreessitanii karaa hojiitti galchuu yookaan of beeksisuu kana kan biraa of keessaa hin qabu. Keessattuu waldaan Maccaa Tuulamaa gizee bal'aa sabuma irratti, uumama irratti, tokkummaa irratti waan hojjeteef hundi isaatu kana laalee tokkummaa isaa kana jaalalli itti dhufuu tan dandeenye. Garuu saba hunda walitti qabeet odoo gosa Oromoo ta'e bichaa odoo hin taane saba hunda ofitti ammatee Oromummaa isaa keessattuu akka lalisu tan godhuuf yaadu tokko waldaa Maccaa Tuulamaa. Waldaan walgargaarsaa fi misoomaa Maccaa Tuulamaa qaamolee hedduu biratti akka jaarmiyaa siyaasa barsiisuutti ilaalama. Maaliif jennee kan gaafanne qorataan seenaa Dr. Birraatuu Qana'ii ennaa ibsan. Yaadinni irraa ka'ee hundaa'e maalinni loogiin uummata Oromoo irratti godhama. Gama barnootaatiin uummata kana irratti loogii godhama. Gama dinagdeetiin yoo ilaalle lafa hin qabu. Gabbaarii ta'ee dhiibamaa jira. Hin sarbama. Afaan isaan hin baratu. Aadaan isaan tuffatama. Kanaaf yeroo jalqabaa sanatti mootummaa bira dhaabbanneeti uummata kana deeggarra waan mootummaan gochuu hin dandeenye mana barnootaa dhaabu, mana kiimaa dhaabu, masgiida ijaaru, bataskaana ijaaru, carraa jiru hundumaa babal'isuu, daandii saaquu waan akkasii kanaan daa'ee jecha. Yeroo kana gochuudhaaf socho'utti waan inni hubate maal inni uummata kana dammaqsuun nurra jiraata jedha. Waan
keessa jiru kana dhiibbaa isarra jiru kana carraa dhabumsa isarra jiru kana hundaa uummata kana hubachiifnee dammaqsinee sochoofnu malee milkaa'uu hin dandeenye. Kanaaf inni isaan uummata dammaqsan kun inni isaan uummata walitti qaban kun inni isaan ati uummata guddaadha wal wallaalte malee gargar qoqqoodamte malee ati uummata guddaadha walitti tokko ta'ii kottuu waliin qoqqoodiini tokkummaa kee jabeeffadhu jedhanii inni isaan socho'an kun inni immoo maal ta'ee mootummaatti yaaddoo uumechaadha gara siyaasaa immoo dhaqee jechaadha. Waldaan kun akka cimee itti fufuuf dameensaas akka babal'atuuf dargaggoonni gara waldaa kanaa akka dhufanis pirezidaantii waldichaa waamicha taasisaniiru. Dhaloota ammaatti adaraa kanan jedhu amma nu dulloomne horii illee hin qabnu umuriin illee sokkee kaayyoo jara keenyaa kana gadi hin gannu jennee amma yoonaa wajjin rakkanne irraa asiin geenye irraa koottaa miseensa ta'aa galmaa bakka garaas nyaate tottolfadhaa itti adeemaa amma lapheen koo amanutti amma beekumsi koo kennutti yaalleerra boordina wajjin hojjete illee yaalleerra kan itti aanu immoo isintu itti gaafatama fudhata. Waldaan walgargaarsaa fi misoomaa Maccaatuu Lamaa kun fuulduratti sadarkaa biyya keessaa fi biyya alaatti dameesaa babal'isuudhaan Oromoota mara bira qaqqabuu akkasumas kaayyootti hundeeffame barnoota jajjabeessuu, daandii tolchuu, fayyaa hawaasaa tiksuu fi dhimmoota misoomaa garaagaraa irratti cimee hojjechuun kaayyoo isaa galmaan ga'uuf akeekeeraa jedhan obbo Dirribii Damissee pirezidaantiin Waldaa walgargaarsaa fi misooma Maccaatuu Lamaa. Gabaasa Sagalee Ameerikaatiif Tsahayi Daamxoo Finfinneerra.